Aha. Amma natti kolfinaa jettanii Talaa quxii tokko jabaadhuuti natti mootummoo baarikin. Mubaarakiin jechuudha. Booniyyee namni hedduun booniyyee natti heerumsiis jedhanii gaafatanii turanii nama takka illee ayyee jedheen fudhannee inni ammallee inni dhufuti yoo inni eeyyame rakkoo qabu. Yoo inni eeyyame natti heerumtaa miti. Akkana goona gaa'isa mooqii yaarii goona isa ni farakaan nama jedhu dhiibnee inni sinaafa kennu ani moo burtuqeen isaa kennu. Walli qayyarre. Haa dhufu kun gaafa. Yoo burtuqeen koo sirra bareedduu taate birii irra sirra naa kaa'ee naa qayyara jechuudha. Yoo ati immoo burtuqee koo irra bareedduu taate immoo kadiidhaan irra buusee burtuqeef kadiidhaan irra tokko jechuudha. Giteen immoo akka kanatti ilaalu burtuqee kootu sirra bareedduu. Intala. Yolla kamar. Iti sin fudu. Iseran sin fudu. Sin fudu. Sila. Iseran jadi sobde jadi nan sin fudu. abbatamoo Nadi tena video sana fuudhaa kun video sana. Hela. Waddalloodhaan haa sobde jechuudha. Gaafan fuudhe takkanuma jechuudha. Inni amma waddalloodhaan kun haa sobde jechuudha. Waan haasofne waan mubaarik waan jenne intalaa waa tokko hin jenne nagaadha. Annagaa goota alhamdulillah ilaami amma akka goonu gara keessan naa kennitaniittu kajiinaa amaanaa rabbiiti isinii nama biraatii kennu nam tokko waraabeenaa fidee jennaa wallolla. Amma akka goonu ani immoo waatu qalbii danadu. مريم فكرة ان اثيوبيا ما يخلون يجيبون زيارة غير ما في جانس ما يعرفون اوكي ما يعرفون اوكي يجي زيارة مصيبة يقول لك ما في جانس يخلون يجي زيارة عشان كذي مشكلة Hiriyaanti yaadiin tutteeni. Mubaarik. Oo ilaa nam tokko kennitaniittu jechuudha jennaa wallolla. Keeffadhu isa miti waa walii gallu tokko naa. Burtuqee koo siifan kennaa bilisa jettuun naan kenniniiti. Gurba. Isa kaase. Inni birichuma naa wayi. Haasaa jechuudha lachuun jaan waliin haasaa jiru. Maal jettanii abbaa keenya? Burtuqee sii kennaa intala sii kanaan wal qayyarran jedhe. Isii kamiin? Yoo isiin kun burtuqee koorra bareedduu taate sii booniyyee jedhamtu kana ma buruuqaan irra sii buusaati wal qayyarra. Booniyyeen kan ustaazii Muhammad Bayaan turte amma wal xallaqanii jiru ammallee ni kaan hin dhumne kennaan immoo haadha ilmooti heerumtee jirti kanuma biraan sinii barbaada intalli tokko jirti baga gammaddan ol ka'a aamin jedha. Wanaa haftuu wayinatti baasuudhaaf gurba. Maqaan sii Aliimaa jedhamti ilmoo sadii malee waan qabdu umuriin sii 37 abbaan manaansi dheengaddumarraa du'e abbaan manaansi. Xaawoodhuma siittan gala moo maatimatti dalaga. Xaawoon qabdu Dubaa hin jirti xaawoon qabdu sadii fudhattee sirriitti galti mana qopheessa. Inni mootii fudhattee natti nufin yoo ta'e illee anatu sulee koo fudhatee achi dhaqa malee isiif hin fidu. Maal bocoroo nama kan guddeessa. La ilmaan tun ta'a bila baatti taate. Umuriin isillee ijoolleedha iyyuu nagantameera 37 maal ijoolleedha jechuudha. Isa siin ijoollee fudhattee dhufte yookaan ijoolleen ijoollee koo jaraa siina duraa rukutti kanumaa kan sodaadhellee.
Yoo isinii ta'e kun akkas isinii argine. Yoo isiniin taane immoo dhiisuu dandeenya. Isin koo amma buruukaadhaa fi kaadinaan irra sii buusa. Isiuma kanaan wal qayyarraa dhiisi booniyyeedha. Laa booniyyee xobbee kanaan eenyuttuun kennu isin nama guddaa isiin sabiyyii. Amma immoo isa amma deemte kaate walii galleera. Yoo inni eeyyee jedhe ani isinittan heeruma naan jette kaate. Booniyyee bilbila dhaabii addeebi. Wallaahi akka jette. Akka jette yoo inni eeyyee jedhe isatu na kenna jette. Booniyyee wallaahi namicha garaan gubee namicha jala jira kunoo. Poliisi naa seen bilbila ollaan irra teessee booni. Wallaahi garaan fuudhu amma yoon fuudhellee nama kunoo isinoo ana jaarsa jettee na tuffatti nama dargaggeessaa naasaatti kunoo. Okay, hai, oi, bilaam jaarti argaa jirtan maraachuu of rarraasuu moosin. Ay, okay, Jana miti bilbila hojiiti. Booni bilbila hojii jira sama? Bilbila hojii. Adillan የስራ ነው ወላሂ የስራ አንተቀው Booni galtanii gaatanii jaarsa kanaan. Walii galtanii gaatanii jaarsa kanaan. Ani ittiin jedhee jechuun ati namni hedduun booniyyee na fuusisiin jedhanii nama hedduu didaa ta'e kanaaf jenaan ammallee mubeenii dhimma kana inni haa ilaalu malee ani keessan seenu jedheen. Isoo immoo dhalaa keessaan immoo na qajeelte. Tokkoffaa namtichi tokko irratti hambifatee jira. Waan inni hambifatee barru malee jedheen. Isa dhiisinnoo fumaan hin harcaati dhiisinnoo hin harcaati. Ji'a meeqa tarcaa? Ji'a lama sadii ittiin harcaa akka sheekiin jedhan. Bakka ji'a sadiin booddee waa'ee booniyyee haasofna amma haadha ilmoo sana wallaahi iddeen itti galchuun nabe ilmoo sadii qabdi abbaa manaa du'e ishii fuudhaan bakka itti godhaati. Kana booddee cimina keessa ilaalee sana irratti sini dabala. Maal lama ka'ee jirti jo'aan gennootuma horsiisa jechuudha moo. Maal lama manaa qaba eejoon. Simannaa ijoollee siis qobaatti. Simannaa siis qobaatti yoo siin gootanii cimina keessa achirratti ilaalee isin eebbisa singilii immoo. Fuudhu tokko fuudhu. Dhiisuu dandeessu boodiyyaa wallaa jitan. Isiidhuma kananiyyii ana butuuna naa hojii kooti si kadhadhee diddeetta jara baasi maliif jara baaraaguu agaloo kadhadheetan dhufee buudha. Allahu akbar isiin isii butamtu miti isiinuu buttee galti. Jaalalli si balaadha. Jaalalli booniyyee balaadha eeggadha. Jaalalli si ibidda eeggadhaan siniin jedhe. Distii ibiddarra duwwaa isaa taa'oolee.